Annen gadda nama meeqan kadhadhe dhaqaa masjiidanaa waraabaa jennaani nama meeqan kadhadhe intinaa ta'e beekaa huuma waliin jetteedhan intinaan. Si baay'isawee birrii xiqqaan gaafatinatti gizee waa hojjettu. Gatii yemirreen no. Gatii gaafa gaafattu namni tokko amma fakkeenyaa ka'eetuun kee baadiyyaatti si ergadheeni tokkoffaa matoora yoo ta'e jedhe makiinaa yoo ta'e jedhe qarshii baasta miti. Kaameraamaaniin si wajjin hin jiru qarshii qaba miti. Qarshii kennamaaf miti. Ishi oolmaan guyyaa kan keetii asitti nama rakkate gargaari. It's okay nama rakkate gargaaruun atis sanumaan dhufte ani sirbaanan dhufe sirbannarraa bareeda ka'ee nama nan gargaara yoon jedhe narraan bareedu. Namni fuula kana waanaa kennaa yoon jedhe naman gargaara yoon jedhe amantee natti hin kennitu. Namni hundinuyyuu fiildii mataa isaa qaba. Garuu waan tokko gaafa gootu waan simmiini waan immoo nama fayyadu yoo gooteetti sokee rakkoon qabu. Kana gaafate sana gaafate 50,000 birri koo anastaayee nama meeqatti hin daddabarsaa oola birrii 50,000 birrii isawaasitti mu takkaata kitti jechuudha rakkataa ijoolleen waan itti ergan beeku yeroo tokko ijoolleen tokko araadaan jiru maaster birrii 12,000 wayii sitti ergeen kee birrii 2,000 itti beenziliitti naqiiti 10,000 immoo naa kenne jedhu isaan biizee achiin akkuma jarri jedhan birrii 2,000 yookiin nadaajis naqee yookiin ijoolleedha kaameraa maanii naamni kenne bakka dalam jedhee viidiyoo chokkuma kudhan immoo kashiidhuma akkanumatti tuulaalaan kennee viidiyoo waraab ijoolleen harka 100 keessaa 75 birriidhuma 5,000 yoo ta'e 5,000 erganii viidiyoo eeggatu 10,000 erganii viidiyoo eeggatu tokko jiru kan sadaqaanumaa dhufan jiru kan warri 5,000 kennanii viidiyoon masana eeggatanu baay'ee sana barbaadu yeroo deemu kisiidhaaf kaffalee deemaan. Sagantaa tokkoof jimmaan nannee ana Mahammad Al-Jaziraati naawwiitu dhaqee master kun nu dubbisuudhaaf akka nu jiru nu bira dhufee nu wajjiniin qaama dhimmi gargaarsa wayyaa saameen naanii bakka taasicha keessatti akka inni waan fudhanne fahamne si akkamitti gargaarsa kana goota akkamitti gargaarsa gargaaraa waa'ee rakkinatti bakka sana deemuu haasoftaa jennaan maaseen irra guddaa gargaarsan gargaaru kana ofii kootiif warra kaameramaaniif guyyaan jimaa bitee guyyaan baaqoo ciisanii kaffalatu jira naan jedhe akkamittiin wallaahi ofii kootiif birrii kootii baasee bitaa wanni kun ariin kaaru waa wahinatti mate waan kana naa godhii naan jedhe mastar waan hojii kootii fakkaatu wahinatti kennuudhaan naan wanni kun mana si kaffalchiisaan jedheen anaafis hojii namitiire jennaan taa'e yeroo dhugaadha utuun qabaadhe siifan kaffala garuu waan kana akkuma hiriyaatti akkuma anaaf si'iitti na laale malee akka hojiitti hin laalinii naan jedhe jennaan akkamitti akkana jettaa ati nama birriin gargaarsaa asirratti bu'u miti jennaanii lakkii wallaahi han birrii gargaaramurraa waan argadhu sii kana shari'aanis siif eeyyama namni immoo ergaa sii ergatu kunis yoo nama bakka maraatu ta'e malee namni fayyaanii ilmoo ofii hin taane abbaa yeroo ammaa ilmoo ofii yoo ergataan jiru tola deemtee gargaarta wallaahi caatii qaamarra rabbi caatii kana summiinatti godhu guyyaan ijoollee kaameraa waraabinaa waraabduuf birrii ofii kooti borsaa baasee jimaa bitutu jiraa jedhe ho jennaan Mahammad itti kaanee kana sirreessuu qabda akkana ta'uu qaba. Namni gargaarsa gargaaru kaminuu yoo waan kana gochuudhaaf fakkeenyaaf wanni itti rabbiif jecha gootu hin jira innumti sunu rabbiif jecha gochuudha fakkeenyaaf bakka wayii masjiida wayitiif waamamtee bakka masjiidaa sana ofii keetii faayidaa biraa irratti qabachuu dhiiftee waan itti bakka sanaan nattu yoo sii kenname wanni sun si ilaallatu wanti makiinaa ittiin si keessa sana ilaallata malee kan kee lafaa kaaftee irratti qabachuu dandeessa yookaan immoo khayrii rabbiif jecha jettee hojjechuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf biyya keenyatti kontoraataa asirraa qabattee bakka tokko guyyaa tokko ooluuf ammaan kontoraata namaan guyyaa tokko deemuuf 50,000 30,000 40,000 gadi hin deemu. Fakkeenyaaf waan kana dhaqee waraabee dhufuudhaaf guyyaa tokko waan itti fudhatu yoo ta'e dirqama innis sana kaffaluun. Tayyib rabbiif namni kun alkhayrii hin taane rabbiif jecha achi dhaqee waraabuunu rabbiif jecha. Immoo 50,000 anta kaa nama kadhataa gargaaree 50,000 fudhatu hin nageenye maatan hiriyoota keenya guutuu walitti dhiyaanna warra waa gargaarsisu. Nanna maalin waadanuu beeknaa barra.
Hamsa birku mana ishim amma misata ko sini bitarte birku nishan tabne ko on ma to Maatii dhaanam sabirri hojiidhaan namni dhalabannaan nama sana waliin ni zobaan abaanii dhiisee harkaa waliin ni du'an. Wallaahi. inna namni hojii hojjetu okay amma fakkeenya dubbiin keetii waan ta'e dubbadheen deema ani asriinatti gahee jira waan ta'eef irraa baheetan dhufe wanti ati gootu akka hojiitti waan tokko qabatte taanaan gargaarsi hojii dhabaa isa wayi anama fakkeenya dhaqi masjidanaa hojjedhu gaafan siin jedhu dhaqi masjidanaa waraabi gaafan siin jedhu gaafan akkana jedhu kiisa kee keessaa baasii dhaqi naa waraabi miti bar at fakkeenya dhaabbata hojii dhaabbataa waan ati daldala dhaabbataa waan ati Afrikaan qabne nan beeka wanta ittiin waan kana godhaa jirtu fedhii kan kee irra dhaabbateeti wanta ati godhaa jirtu gaafa kana gootu immoo kara keetiin namni tokko fayyadama taanaan wanta ati gootu sin simiidha taanaan rabbinu ataf miidhuma keetiifu si gaafata baay'isa wayi atumti mataa kee irratti of miidhuma keetiifu gaafatama jalaan baatu nama tokko gammachiifu of miidhuun qabdu dura ofii ta'uu qabda waan tokko naa hojjedhu gaafan siin jedhu baadi magaalaadhaa kaatee baadiyyaa dhaquudhaaf konkolaataa hangam qarshii hangamii barbaada kanatti fudhattu konkolaataadha ituma konkolaataa mataa kan kee ta'eeyyuu akka nama reenti godhatu tokkotti akka nama kireeffatu tokkotti fudhachuu qabda tuma dhaabbata konkolaataan kan kee ta'e hayyee oolmaan guyyaa keetii jira nadaajii nyaata wanti kun hundi kaameraamaanii qaba waan hedduu achi keessatti gaafa godhu waan kana gaafan si hojjechiifadhu ansi kaffalee hojjechiifachuun qaba akka gargaarsaatti nama gargaarsa nama dhukkubsatu tokko dhaqinaa waraabi yoon siin jedheyyuu ati utuu ofiin argitee kanatti gootuuf kanan si ajajadhu tokko miti baay'isa wayi ofii keetii namni kun gargaaramuu qaba jettee kan dhaqxee waraabdeen tinaa gootu ta'e isa kana akka tola ooltummaatti fudhadhu tola oolaa jirtaaf garuu an nama tokko wayi karaa kan kootii karaa keetiin akka ni gargaaramu yoon barbaade nama baabaluu akka kanaa jira wacii kana akkanaa siifan godha dhaqinaa godhi jechuun dirqama kooti anneen gadda nama wayi peejii koo irratti dubbadheen jira baay'isawee dubbachuun barbaadu ammas biratti naman baay'ee jaalladhu baay'ee kabajudha masjida tokko wayituyyuu jira naannoo keenya gargaarsaan ture dheen gaddaa masjida sana dargaggoo taanee samma dulloomne kanaa miti ammas dargaggoo dhalleedha yeroo sana masjida ta'uu hidaa yeroo tokko jalqaba maasa jiru fudhii dhufteetta sagantaa sana irratti dhufteetta naman kabaju dhaqiitii viidiyoo naa waraabiin jedheen jennaan raamadaana keessan hojjedhuu naan jedhe gaafan kana jedhu garuu an baasii isaa hundanatu danda'a beeki gaafan ergadhu achi ka'ee jimmaadhaa ka'ee namni kun yoo finfinnee jiraata yoo finfinneedhaa ka'ee achi erguudhaaf tiraanspoorteeshinii isaanatu kaffala nata ergataa jira waan ta'eef namni kun ikkoo dhuunfaa isaatti wanti inni godhatu wayiin jiru bara wanta inni qabu wayiin jiru jennaan allakki raamadaana keessan hojjedhuu naan jedhe akkuma tidheen gadda jette jechuudha raamadaana keessa nama hedduun na gaafateen hojjedhuu naan jedhe namni sun guyyaa lammaffaa keessa masjida biraa dhaqee beeksiseen naan hin arge manni rabbii yoo tokkicha an addatti qubaatti tolu ooltummaa wayin gaafanne inni achitti argitu kayrii innata achitti argattuuf innata asitti argattu tokko maqaan kan kootiif immoo anama fakkeenya maqaa kootitu fayyadamuu jiraadheeti Maaster Sharafuddin yeroo an feemasii ati miidiyaa kanarra fayyadamaa turte ati yeroo nuti waa meeqa dachee nyaanne intina taane jennu fimsinnaadhaan ituu jiraachuu ta'eeti saaqzee nu jiraata baay'isoo abdii geetaachoo na wajjiniin jalqabe abdii geetaachoo wajjiniin waltajjii adda addaarra deemnee waltajjii qabaa turre waltajjii gurguddaa anaafisa turre wajjiniin adda intinaan ta'an tariitii hadhaa intinaan kan keenya garagara ta'uu danda'an gama aartiitiin hin jira innis gama aartiitiif gama gargaarsaatiin jira kallattiin karaa irra deemtu yoo garagara ta'ee jedhee maqaan ati qabdus garaagarummaa qabaachuu danda'a. Anama fakkeenyaatu maqaa kootti fayyadamuu jira ta'eeti anatu fayyadama ture maqaa kootti fimsinnaa kootti. Ijoollee biyya Arabaa daguuguutti sila andanyaan ani milaasin maalle fiqiriidhumaan iyyuu bareechee guguu intinaa ta'uu danda'a baay'isa wayi. Innaa wanti tokko immoo maaltu jira beektaa mucaa tokko wayidheen gaddaa hin beeku mucaan tokko Dubaayii kan boqate jira rabbi rahmataa godhuu fi maqaa sana hin beekuan. Poostii tokko wayin arge hadhaa intinaa irratti Dubaayin keessatti jette nama du'een Dubaayin keessatti namni akka keetii birriina nyaate hin jiru. Rabbi siif haa dhiisu garuu an haqa kan koo siin dhiisu jette. Akka haqaatti yoo deemne ta'ee jedhe hadha uffanni nuti kana godhataa jirru yoo namni sun afootu nuun goone jalaa kaanii hanga gubbaatti hundi keenya mataan keenya hundinuu haraama baay'isa wayi.
yoo namni tokko eeyyamaan yoo nuun godhinii alatti yoo somne waan kana goone kanaafu maal siin jechuun barbaade maqaan numatuyyuu siif kenne anaafis namatu nuuf kenne Finfinnee hadda sirra jirtu kana akka abaabooti baay'isawee kan qabatu si kan kuffisu si yoo hojii gaarii ittiin hojjette hanga dhumaatti hojii gaarii ittiin hojjetta yoo hojii badaa ittiin hojjette immoo yoo muyyuu lakkoofsa genereeshinii adda addaa dhufuun badaadhuma sanaan si yaadata namni kanaafu waan hunda rabbisi argaa isa keessatti isa irraa immoo hin gowwomin akkuma xaayiroon siin jedhe waan tokko erga hojii godhatteetta ta'e ansi ajaja taanaan waan sada yoo siin hin guunne ak birriin 50 birrii dhaabbo maal taateeti min እንዴት በ50 ብር ትቀበላለህ አንተ ዋብጭ መከና ጎቹን ቀብዱ በር والله نناري ازمت نارين የብሬን ነው ከናፎ ወንተ ሲመታ ገሪ ሲንቀብን ያ ደንገቱ ማለክ ስማ ኢሳቆ ሸንተምች ኮ ሱመኒ አሲም ብልብለ ተቆ አሳ አስቶቃይ አመ ግዲን ረት ጎዳሜናን አመሰማ ከይ ጀናን አሱመት ሱመት ሚዳቆ ሰመኪናትስ ብልብለ አስት ሲሰ ካሜራትስ ብልብለ utumo bulchine waan kana utu bulchine deemne jedhe bilbila saanitiin makinaanis guyyaa lama sadii dursinetti naannoo qannasa modi kaameeraamaanis nu qannasu harrenne ammoo natti biltanii ammuma ka'uun immoo gatii nu dabalchiisaan jedheen makiinaa guyyaa guutuu naannessaa oolee birrii 30 fuudhee gale guyyaa guutuu naannaa oolee achi kaameeraamaanii birrii odaa salaamnaamin shibir kazii jeje qanuun mulu satiche akka waan deebisanii gara kan kootiitti godhanii na arsusi dengaddas guyyaa kana mana koo dhufeenyaan arrabseen ture amma jechicha sana namarratti siin jedhu atakka akkuma sana namichi janan dhaggeeffadhuutti nima ani Itoophiyaa kana keessatti ilaa warri biyya alaa wanni isin hubachuu qabdanu dur birriin dhibbi tokko xibsii birrii 30 nyaatanii gaafa isin biyyaa baatan jechuudha dur xibsii birrii 30 nyaatanii jimaa birrii 20 bitattanii sukkaaraa fi bishaan keessan si'eefte intatanii birrii 100 ooltan dur amma immoo jimaa guyyaa tokko nan oola yoo ta'ette birriin 20 si oolchuu hin danda'u yoo akkuma akka isaatiin hin oola jettu yoo ta'e malee oolmaan koo addaa bareedu innaans oolmaa kan kee bareechuu hin danda'u walumaa galatti warri nama ergattanus isa kana beeka lammaffaa irratti immoo annami wanti na aarsi ajandicha warra gadi kaasee fi warra asirratti ol ba'ee dubbatuu fi warra garee qoodee waan daddaa jedhu osoo hin taane wanti nu dubbannu akka jimmaatti waan baay'ee jira ituu dubbachuu waa wayii balleessina jimmaan keessaa karaa dhugaarra deemna waa hunda qaangodhamuu qaba yoo jennu ta'e waan baay'eetu jira akka mataa kiyyarraa kaasee akka feemisoota jimmaan qabdu guutuu irratti jechuudhaan kinni jiru waan gurguddaatu jira wanni silaasamu qabu. Gargaarsa 50 kana himtani miti warri waan tokko gargaaree qixxee yoo hin taane baalaansiin isaa bicoo yoo wal caalataanaan hin hojjedhu warra jedhutu jira. Inni kun iyyuu naasaamne. Maastariya anas keessatti maastarichuma kanan akka waa dura beela beetan cinqama. Maastarichuma kanatu rakkoo guddaa qaba malee namumti gaafanni waahii kana ol bahee dubbatu yaada kana irratti ol bahanii yaada kennuu yookaan immoo rakkoon kun akkana jedhanii nama fahamsiisuu wanni si barbaachisu wayiin jiru. Dhimma kana irratti namni Isaaqiinis ta'u Xaayiriinis ta'u sitti dawwaleesi masjida rabbiiti maal abbaa keetiitiif ati birrii 1000 mana furatta yoon siin jedhe deebii akka dhuunfaatti naa deebisuu dandeessa. Isa kaan immoo tokkoffaadha warra sirraa iyyuu warri nama iyyisiisaaru gocha kan kee kana osoo hin taane ixifii 1000 deebi'u inshaallah 50 biyya tokko jijjiiruu danda'a waan jedhamu ummata kana nyaateedha. Addeebii warri moostiyyuu kuni warra takkaa gargaarsa dhiisiiti indaanqoo duu deemtuu bishaan hin cobsineedha takka gargaarsa nama dhukkubsatu gargaaru dhiisiiti. Namni nama arrabsu namni hojii hojjetu baay'ee namni waa gargaaru yeroo dhufee sirraa nama arrabsu iyyuu hin qabu yeroo iyyuu hin qabu ijaarama waan ta'eef wanni sii galuu qabu nama dhaabbatu gufuun hin na'u. Tayyib nama deemu sii dhaabbatu yookaan sii mana keessa ciisu namni si argu hin jiru sii deemu si arga nama dudduubbee jiru namni hin argu gaafa deemtu waan itti isaan bira darbiteef iyyii namni wayii si argee waa'ee kan kee haasa'a. Nama immoo waa'ee kan kee argee sii karaa deemu waa'ee kan kee haasa'u kana gaafa ati baay'ee wayii yoon arrabfamin yoon qeeqamin yoo jechisiin hin jedhamin. Hojjetaan jirtu akkas taanaan nama hojjetuuf nama sochootu iyyuu irratti duulama. An wantan isin dhaamu amma asriin natti ga'ee jira nan deema. Wantan isin dhaamu. Akka dhuunfaatti wantan isin dhaamu akka nama tokkotti nuti Oromoodha. Oromoo keessaa
Shanangibee Jimmaan keessatti dhalannee guddannee waa hedduuf keessaa qabnaa. Nuti gara caalu amantaa keenyatti baay'ee cimaadha. Nuti Muslima jechuun kana sana jennee wanti nu walitti himnu hin jiru. Anaaf si gidduu rakkoon uumamuu danda'a ta'a. Akka Oromoottis Oromummaa aadaa duudhaa safuu qabna. Akka amantaatis wanti nu daangessu hedduu jira. Gaafa waa hojjettu immoo waa balleessuu dandeessa. Waan guddaa hojjettee waan xiqqoo yoo gaafa balleessitu iyyuu namni ittiin si qeeqa. Qeeqamuu kan keetiif arrabsamuu kan kee fudhadhu. Maaliif jennaan hin hojjetaa jirta waan ta'eef nama hojjetutu iyyuu dogoggoree arrabsama. Nama ta'a nama fakkeenyaan erga arrabsamuu dhiisee tureera. Sababni isaa miidiyaa kanarra hin jiru wanta godhaaru hin jiru ree. Wanta nama tuqu wayi godhaan jiru ree. Wanta sosocho'aaru hin jiru. Yoon socho'ee hadha namatti dhufee waan akkana kana godheedhee gama sanaa xalaata biraan qaban irratti rukutama. Kanaafuu yoollee yaadaan garaagarummaa wayi qabaattan maatii walii dhuftanii waliin arrabsinaa. Haadhaaf abbaa keessan geessanii waliin arrabsinaa. Akka dhuunfaatti wal arrabsaa dachee wal nyaachisaa yoo qaamaa wal argitanis waltumaa. Imeejii kan jedhamu jira. Akka afaan Oromootti arrabni hin jiru baay'isawee. Nu biratti arrabni cimaan wanti wama ta'e wayiiti arrabum anamma fakkeenyaan afaan Oromootiin takka nama arrabsee hin beeku jechuudhaaf waan ta'e wayin beeka yeroo hunda kanan aaru gizeen aaru qamaacaa kanan jedhu wayi jirti. Isiin duruma kaateeti namannaan jedheen naan sammuu keessatti hafe. Kanaaf danda'ama taanaa yaada yoo wal dhabdaniitti maatii walii hin ga'inaa waliin arrabsinaa. Maaliif jennaan arraba miidiyaa kanaatu iyyuu hadha waan ati jettutu iyyuu waraabamee lafa sii ta'a. Bor nama sanaa wajjinii walitti araaramta. Gaafa araaramtu immoo annaman wajjinii wallolee hamma yoonaatti qaanfadhu jira. Jechan taane wayi jedhee. Jechin taane wayis naan jedhamee lakkoofsan nama sana argu ya sammuu keessatti nufa baay'isawee nu nama waan ta'aniif. Yoo hangam nama sana Isinum tamma waan dagatamtuuma asii kaatee Ameerikaatti illee si jalaa nafne jechuudha. Qamaacummaa immoo. Isii kana kanan jedhu iyyuu nama dhuunfaadhaan malee nama miidiyaa irratti miti. Innaa kanaafuyyuu namni gaafa walitti bu'ee walitti deebi'u jira waan ta'eefi dhaqxanii laalaa walii tuttuqxanii arraban taane waliin arrabsinaa isiniin jechuu barbaadeetanii ati immoo jajjabaadhu socho'ii bakka cha'u asiriinatti darbaa jira. Ijoon nuusi haala kun biyyeeraa biyya akiru zamaanii namni kuma tokko guuteera. Chaalenjiin maxxal tokko meedee hiikaa tokkoof. Banagaraachin ላይ ayiriin waan hin baasisiisuun qaba. Kanaaf chaalenjii akka ta'e hubadhaa hundumti kan keessanu. Kuma 200 galchina asuma jalqabna በተለይ namoonni na jaallattanu mallattoo ida'uu isa bira jiru balleessaati fooloo gochuudhaani biyaansi kuma 200 galchinu amma 28 irra jira namni isa fooloo godhullee deebi'amee akka inni fooloo godhamu nan godha akkamittiin godha namni isa fooloo gootanii kaatanii maqaan isinii waamu koomentii irratti jira jedha yoo maqaa keessa waamu ana jettu ana yeroo isin jettanu maqaan nan waamuuf inni isin barreessan tokko ta'uu qaba jechuudha nan jalqaba koomentii irratti maal barreessitu nama isa fooloo godhe maqaa sana waama maqaanuma sana deebisanii barreessitu shi ammallee waamuun jalqabne jira jettu jechuudha okay jalqabuuf an deema mallattoo ida'uu isa jiru balleessitu mallattoo ida'uu isa bira jiru hin balleessina maqicha achirraa laalaa ta'uu waama achumarraan laalaanii እሺ karrayyuu koomenti goota ana ta'uu jiraatte Said Biniyye Nazira Khalifa yaa kiyyaa yeroo jedhu fakkeenyaaf ana yeroo jedhu maqaan na waamaaruu fi kiyyaa ta'uu laaltu jechuudha fooloo gootu deebitanii sallee jechuudha warri kaanii Alex Lu yoo jiraate ana jedha namni sun Alex ta'uu yoo bartan malee yookiin immoo okay jedha wal bira qabdanii ilaaltaniitu maqaan waamu wajjini Mubee Jimmaa okay falmataa diinii Ilu warra amma fooloo godhaaroo dunudha jechuudha warreen kun Khalifa Hafizu Abdulaziz Jimma ኒትወርክ ሰባ የፍቅር ሰው ሳሊሃ መሐመድ መረዋ አመዲን ጀማቴ ቦድ ሰገሊቸ ቋሞ ፈጥማሊ ፌዳፎኒ ዮካን ኢጋጋ ካን ዳላተ ሚት ኢየሱስ ማለ ዋን ፈደራ ዳላቱ ካን ነማሚ ካን ዳላተ ኩን ሰገሌ ሰነ ቃመ ጎደተ ናመ ጉቱ ዮቴ ጎደቱ አየ ጎደቱ ሰገሌን ቃመ ጎደተ ሰን ነመሞ ዱበርቲ ኖ ናማ
Nama dhiiraati moo sagaleen san nama dhiiraatti taate moo dubartii taate? Dubartiin nama miti. Nama. Inna maaliif nama ta'e moo dubartii? Haasa quraanti keessanii nama guutuu miti. No, san laakkas hin jenneni. Maariyam dubartii deesse moo dhiira deesse? Akka jedha na gaafadhaa malee. Okay, dubroo Maariyam. Ergamaan namaaf dubartii addan godina. Akka jedha na gaafadhaa. Maal waaqayyo adda godhee miti? Dhiiraaf dubartii humna jedha. Maal addan godhe waaqayyoon? Adda godhe malee macaafni addan goone. Okay. Jalqaba waaqayyoon dubartii uume moo dhiira uume? Jalqabatti waaqayyoon kan harka isaatiin tolche Aadami moo Hewaani? Achi dhattanii mamoo. Ayyee gaddeebine bara Addis Qidaanee sanatti buluu Qidaaneetiif Addis Qidaanee kan keessa. Okay, no indeed. Okay, amma waan jedhu Yesuus Kiristoos nama jetteeni amantaati. Guys, when you ready, let me know, okay? Nama moo namaa miti Yesuus? Nama miti namni jedhe hin jiru nama beela'uusaa dheebochuusaa dhalachuusaa waan fedhat okay namaa dheebota moo waaqaan deebe dadhabuusaa namummaasaa ibsa waaqummaasaas akkuma kanaa wanti ibsu waan baay'een jira. Maqaan keenya dura meenin katabadha maqaan kee. No inimu maqaa koo maal gootu. Amantaa simuu diddan namummaa si maqaa Ime amantaa koo waldaa kiristaanaati amantaa. Maqaan qabdu ati waaqayyoon keetuu ni qaba. Ishi wangeelu. Maqaan keenyu? Wangeela Maatiyos moo Lukaaseeti? Wangeelu. Ayyee katabadhe. Wangeelu nagaan siifaa ta'u wangeela haasawna. Waan jedhe Yesuus Kiristoos si biratti nama moo waaqa? Okay. Maatii si bira jiraan se'a? Si bira. Maatiidha moo eenyu si bira jira? Qofa barataadhaanu. Maali barataa eenyu dubartii hojii barattaa? Maatii gibbii namaa gala. Okay, ishee gali ishee. Lukkuuleen lallabaa jirti handaaqqolleen achi galti. Ati eebbifamte. Okay, waan si jedhe Yesuus waaqa moo nama? Okay. Bifa namummaas qaba, bifa waaqummaas qaba. Filiphiyuus 2:6. An Filiphiyuus hin gaafanne bara waan jedhe Yesuus laa dhageeffadhu ati barataadha moo barataa miti yoo jedhan ani barataadha hanqasuma Yesuus nama moo waaqa? Namas waaqas Qolaasaayis 2:9 irra jira. Okay, ani ragaan see kana Yesuus ani nama kan jedhu ati Yesuus waaqa kan jedhu kan ta'a. Kan kenna Okay, ani hayyee ati Yesuus ani waaqa kan jedhu na kanni ani itti booda nama kan jedhu see kanna. Naa kennuudha amma naa kenna. Amma si kan eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbis. Beeka maal jedhe? Beeka jalaasa. Eega itti ni amantaa itti. Okay, ani ni beekan waan jedhu siimu ani ilaalu akka jedhu Yesuus. Akka jedhu Yesuus. Ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessanitti meera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana raawwanne hoo jedha. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Ani waaqa jedhe moo nama jedhe Yesuus? Nama miti hin jenne namas waaqas. Okay. Yesuus nama jedhime dura. Yesuus nama jedhime boqonnaa namaas fide nama jedhime. Ilaa dhaggeeffadha. Yesuus namas ergamaadhas waaqas. Akkas hin jedhu Yesuus. Boqonnaa nama irraan bani anis akka quraanaatiin dubbade bani wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40. Bani. Innaa kunoo baneen jedha ishi. Bani dubbisi atummaan. Aboo ati naa taate eebbifama yaa waaqayyo si haa guddisu. Amin. Dubbisi. Waxxaati kana. Ati shaadaa namarra qabatta inshallah gura madaanni bee. Shaadaa namarra qabatta. Ayyee dubbisi maal jedhame? Akkas jedha. Ayyee. Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Ayyee. Isin garuu akkas jedhadha. Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu. Abrahaamii. Abrahaam maal hin goone jedhe? Hojjetee hin beektaniire. Hin beeku jedheemi? Inna. Okay, Yesuus eenyutu dubbate ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageen isinitti maa eenyu jechuu jira?
Namaan jedhaga. Eenyu jechaa jiran jedhe dubbii kana eenyu dubbate bakka immoo wangeela dubbiste kana eenyu dubbataa jira Yesuus immoo Phaawulos. Ani okay eenyurraa dhagaa Yesuus dhugicha. Waaqa abbaa isa keessa jiru san. Waaqayyo ofirraa dhagaa moo Waaqayyo abbaarraa dhagaa? No. Isuma isa keessa jiru sanarraa dhagee. Okay akkuma fedhe isa keessa ofirraa dhagaa moo Waaqayyo abbaarraa dhagaa Yesuus? Waaqayyo abbaarraa dhagaa Waaqayyo abbaa moo isuma keessa jiru. Gobas. Okay Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani Waaqa jedhe achirratti? Asirratti namummaa isaa dubbate lafatti waaqummaa isaa dubbate. Akka feetata nama jedhe moo Waaqa jedheen sin jedhe dura achirratti bakka kana yaa wange. Asirratti tiksii kana lukkisii kana irratti waa'ee namummaa isaatii dubbate. Okay waa'ee namummaa isaa gaafa namummaa isaa dubbatu kan dhugaa dubbate moo ni sobe asitti? No dhugaa dubbate lafatti waaqummaa isaa dubbate dhugaa dubbate. Eshi ni fidda bakka lafa waaqummaa dubbate. Ani nama jedheemi Yesuus nama jedheemi. Eeyyeen jedhe ka. Eeyyee. Goba Yesuus nama jedhime eeyyee. Innaa kunoo macaafni sitti meera. Jedhe ati jedhe macaafni natti mee sirraa dhaga'uu barbaada afaan keetirraa. Yesuus nama jedhime. Yesuus nama ergamaadha. Akkasin na asan sin boqonnuma kana qofa kabiraatti dheena Yesuus nama jedhime. Nan dubbisa akkasumatti. Suma maan dubbisu. Ammun bakkuma dubbisa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40. Eeshi. Yesuus nama jedhime. Maaliifan keessaa kutee dubbisa? Afani qulqullaan hundinuu gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame jedha nama gorsuuf dinninuus nama jedhime kun. Kan barreeffame ittiin dubbise malee keessaa kutee. Duraan akka barreeffametti hin dubbisne. Akkasumatti hin dubbisa ammas. Dubbisi irra deebi'eetumaan si gaafa dubbisi irra deebi'eetumaan si gaafa hanqaati dhuga baatii gartee Yesuus nama ittus hin dhiisoon. Keessaa kuttanii jedhina. Ani kunne eenyu keewwata itti godhe keewwata boqonnaa keewwata naa kute. Keessaa kuttanii natti hin fidina ani keessaa kutee hin fidu amma tun quraana keessaa dubbise yee dubbisi bakka feetu dubbisi fid siin gaafadha eeshi. Quraana moo? Wangeela harkaa qabdu dubbisiin sin jedhe boo. Quraana maalitti goota quraana itti namantu wangeelatti sin namantu peenteeni. Eeshi akka jedhu. Hayyee. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaamii akka meetti deebi ani Waaqa jedha itti deebi bakka san. Ani Waaqa jedha bakka san qaceelloo dubbisime nama hin jedhu. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu wedhe. Ani Waaqa jedha qaceelloo laale uummata ittiin sobini Waaqa jedha moo nama. Ani Waaqa jedhee meetti deebi dubbise ani Waaqa jedhe moo. Ani Waaqa itti deebi hin sobini itti deebi. Ani maal jedhe? Akkan argetti dubbise akkasin argitanitti moonni Waaqayyo. No itti deebi. Ani dhugicheessa Waaqayyo irraa dhageessinitti meera. Isin garuu maal jedhe? Isin garuu ana Waaqa ajjeesuu barbaaddan jedhe. Ana Waaqa ajjeesuu barbaaddan jedhe. Nama jedha. Nama jedheemi? Eeyyee. Dhuga moo soba? Nama miti siin hin jenne anoo. Nama jedhe yayyeeme? Yesus namas ergamaadhas ani namas waaqas jedhemu ani nama jedhe gobasi mucaa barumsa nama xiqqaa kana taatee kamii sobdate wangeela irratti. Kun isinitti akka macaafa qulqulluutti macaafni qulqulluun namummaa isaas hin dubbata waaqummaa isaas akka macaafa qulqulluu kam hordoftanii macaafa qulqulluu jechaa ooltan macaafa qulqulluu jechaa hin hordoftanii. Hin baasu adda baasee isas hin jedhettan maafan jedhaan. Okay Yesuus ni sobe yeroo ani nama jedhu. Hin sobne dhugaa dubbate. Okay mee Yesuus nama jedhe hin sobne jedhi. Innaa Yesuus nama akkasii ajjeesuu barbaaddu ofiin jedhe hin sobne dhuguma. Nama jedhe Yesuus. Hin jedhani bar hin fudhattu bar wanti wangeelatti nama wanto Ahmad nama wangeelatti amanu barbaadde hanqasoo jaasaa nama kana jee Ahmado ijoolleetii yoo tanaaf mana barumsaa gabbaansaa. Wallahi lazim. Mucaa kana fayyiftanii reessaasaa fayyisaa mariyaa fayyu. Kan jechuun sa'a barumsaa ijoollee mana barumsaa gabbaatu geebar subii masjida salaateetiin dhufee ture. Gaaffii biraa qabdanii? Gaaffii biraati? Okay gaaffii biraa. Gaaffii biraa Waaqayyo namni viidiyoo biyyaasa yoo jiraate inni bahuuf. Yes. Okay. Yesuus kan fannoo irratti du'ee Waaqa moo nama? Namummaa isaati. Akkasiin hin jenne kan fannoo irratti du'e nama moo Waaqaan jedhe? Nama ilma Waaqayyooti. Okay nama du'e jechuun Waaqayyoo miti mi?
Yaa. Dida jechuudha takkee goobas. Kanaafuu akkasi naa deebiste boo. Yaa hin duubne. Waaqayyoon. No. Kanaaf kan du'e Yesuus immoo abbaadha. Namummaa Yesuus du'e. Kanaafuu namaa du'e moo waaqa du'e? Namummaa Yesuus isa gara biyya lafaa kanatti du'e hin jedhe. Okay, kanaafuu Yesuus waaqaa miti mi? Waaqa. Har'a tokkummaa fi kana tokkummaa. Pheenxee ani dhiise firraa pheenxee gattee kun akkana atummaan hojii haasa'e wangeela sin barbaachisu. Abumaat kun nama moo waan biraatu osoo jennee maalluun jedhamee isaa amma. Anuma kana gaafa dhume. Kanuma dubbii bara maal aduu darakkise. Abumaat faranjiidha moo Oromoodha jedhimme. Akkasii miti akka biraatu inni naan jedhee horeessu wanne. No akkana jedhin Abumaas kun awwaleedha moo Abumaas jedhimme awwalee musammaa. Akkam jetta maal maqaan isaa? Wangeeluudha. Wangeelu akkasii way barreeffamatti irra Yesuus maal waan jiru irra bu'eera na bira. Wangeeluudha wangeelu. Dhabe. Maaf jechuu dide Yesuus namaa isuma macaafarraa baafte ofirkaa. Reeffuuttanii isinii jechaan oolu. Inni deebisu ol qabuu diddeebi isuma macaafarraa. Amadii Jechaan oole dubbisaan oole macaafarra jiru. jedhin jetta Yesuus nama jedhin jetta. Yesuus namas waaqas jedheera kunoo. Akkana olla kunoo akkanatti olla isin geemotti oltanii. Wallahi wala adu dabban kuntu Ana moo ati qonnaa fedhiisee gartee isin jala galu. Innaa gaaffii biraan qabda moo isin gaafatan? Maal nu gaafatammoo? Okay, kabira si gaafadha. Ishi kabira si gaafadha waan salphaa. Waan si gaafadha. Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Qaba. Allaqe. Okay, Yesuus waaqa keeti moo waaqa Yesuusantu waaqa keeti? Okay. Amati itti yaadu jira laa samirraa gabbus. Waaqni keessaa qabus waaqumaa isaan tokkumaa. Waaqa meeqa? Okay, waaqa meeqa qabda? Tokko. Ashaat. Tokko. Tokkicha san waaqayyo abbaadha moo ilma? Isaan tokkuma Wangeela Yohaannis 10:30. Hai, akkasiin hin jenne baransa. Yesuus waaqa ni qabaa miti? Waaqni waaqaatu waaqa qaba moo namaatu waaqa qaba? Namummaa Yesuus keessa waaqummaan isaa jiraata. Waaqayyo hafuura waan ta'eef. Waan Phaawulos nurraa dhiisika. Ani waan Yesuus si gaafachuu jira. No. Waan san sin gaafanne bara. Egaa. Yesuus Kiristoos waaqaan qabaa jedhami. Isa keessa jira waaqummaan isaa sagalee. Akkasiin abboo fadhu keessaa jiraatu fadhu alaa haa jiraatu bakka fadhaa jiraatu. Yesuus kun waaqa ni qaba moo hin qabu sin jedhe wangeeluu ko. Qaaba innumti waaqayyoodhaan jedhee man. Okay, waaqaatu waaqa qaba moo namaatu waaqa qaba? Namummaa isaatu waaqummaa qaba. Okay, Yesuus kun maqaan Yesuus jedhamu kun maqaa namaati moo maqaa waaqaati? Innoo maqaa namummaa isaatiif kennameedha. Okay. Maal naan jechuu jira? Yesuus waaqa qaba naan jechuutu hin jirtu? Qabuure. Hin qaba, hin beeka, ni qaba. Kanaafuu qaamni waaqa qabu tokko waaqa qabu ta'uu hin danda'u. Ani immoo fakkeenyaaf waaqaan qaba, waaqa ta'uu hin danda'u. Yesuus waaqa qaba, waaqa ta'uu hin danda'u. Loqota keessan siin. Dureessaa na gaafadhaami. Yesuus waaqayyo qaba moo hin qabu? Maal innumtu waaqayyoodha waaqas qabannu. Isumatu ta'uu hin danda'u. No. Isumaan waaqa, isumaatu ammas waaqa meeqa Yesuus? Yesuus waaqa meeqa? Tokko. Okay, Yesuus hin malee waaqni biraa ni jira? Hin jiru uumaadha isumatu. Okay, tole. Okay, Yesuus Kiristoos ajjeefamee mi? Tiksiidhaan nan gaafattanii isin macaafaan nan gaafattanii macaafaa isinii deebisa akkasumatti. La ilaha. Aboo maammee fin kanna. Maammee fudhadhu bakka ani karaarra bee.
Maammeen itti jecha maammeen seefanne bakka si jaaladha dhugaa. Yedduun daqiiqaa tokko wayi lallabu laal. Ayyaa. Barsiisa nama bira hin jiru. Nan lallaba. Amma maammeen deebi'utti. Lallabe. Jalqaba. Nan lallaba. Qoy waa tokko hin dubbadha. Jalqaba. Jalqaba ilman seenii qabu waadin ishee kotu mattiin seenii maaliif beekta saree gabaalitti taata waa deebisuu qaba bakka gororoon laquu gasi raquu diduu malee bu'aan hin jiru uummanni kun uummata kabbaati. Eegalee ilma bireen seenii ani Maraadhaa malee gabaadii baala. dhuguma sitti maawwan. Amma gurbaan nama fayyu yoo rabbi jedheen fayya. Gurbaan fayyaa maa akkana jettaan? Al tokko waa dubbadhaa qo'a. Ani amma wangeelaa jedhee nana bumuwaas. Wangeelaa wisin jedhe garuu abu waazu wangeela sirra beek abu waazin kana biruman seenin maali beektaa kan shaada qabadhu deebi isaanii qoyna nam fita Wangeelaa miti. No sobaa Wangeelaa miti yaa. Wangeelaa miti ayyee ati nama waan normaali tokko obboleessoo nama kana hin dandeessu an argeera kan shaaduma qabachuu bira seenu kanaan ala waliin atakaaruun seeni maali beektaa Guyyaan qaamaa wal arginee quraana irraa sin haasofna. qoy kana fita obboleessoo dhugaadhuma walitti amma namni gaafa si dhaggeeffatu utuun kiristaanaa ta'e irra nama ni utuun kiristaanaa ta'e irra ta'e gaafa si dhaggeeffatu. Amma fakkeenyaaf Yesuus waaqa qabaa jennaan waaqa qabaa jette. Yesuus eenyuun nennaa waaqaa jette jechuudha. Haasaa wal dha'a jechuudha. Mataaf haasaa miila kanaan harkaa bade. Hordoftoonni si hordofan hawwanaan hedduun shaadaa qabachuuf lakkoofsa dhaachuuf qophaa'eeru jechuudha. Uummata kanaa waliin seentee gaaffii deebitee taasifnaan goroo liqimsuu hin dandeessu. Uummatichi kabbaadhi. Hin beekasisaa wangeela citaadha beeku. Jechuun an sitti lallabaa ilaal tokko qoy. Uummata kana qabu oo shaadaa qabatte qofa kanatu uummata kana mo'achuu dandeessu. Kuban kaasetii tokko si adda harka raasanii wangeela. Jechuun uummata kana mo'achuu ka dandeessu oo shaadaa qabatte qofa. Wangeela sirra beeka uummanni kun. Xintii sirra beeka akkaataa wangeellitti deemu sirra beeka. Bira seentee baa saree gabaalitti taata obboleessoo. Yookaan shaadaa qabadhu yookaan mi'uutii qabadhu ta'a. Hin beektu waa tokko anuu narkaa badde bar wangeela bu'aastoo sitti baa jira. Abu'aastu lallabaa jira bar. Abu'aastu itti bulatee sitti bulatee wallaale. Ustaaza kana biraan seenuu ustaatiin kabbaadhiidha shaadaa si qabsiisa guyyaa lama booddee. Garuu waan itti ganii kee waan xiin ta'e gaafatu amma tokkuma akkati silaama taatu na arge jechuudha. Didaan ni beektaa amma amantii maal jettani pheenxeen amantii miti jedha yamana kun amma mee gaafadhu pheenxeen amantii miti jedha dhiisne dhabamsiifne jedha dhabamsiifne jedha kuno akkana. Oda ammas Yesuus namaas hin jedha ammas deebee waaqa jedha. Jarana wala mantu ana ammas abba ilma khiyyaaf abbaa ta'e anis ilma ta'uu hin danda'u. Waan hin taa'amne kun. Waan sin jedhu sirraa gabaabsatan xumuraa goobasii kiyya waan jedhu Yesuus maaliif Yesuus Kiristoos maaf soba wangeela keessa maaf nus soboo? Hin sobne situ dhugaa isaa sobatti fudhatu. Ragaan sii kanna qoy dhaggeeffadhaa tokkummaa banadhu tanaatillee waraabbadhu gal dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu akkanaan jooga Yesuus sobe moo sobne wangeela irratti hin dubbatu bar Tokkummaa gaafattanii. Siin gaafadhe dhaggeeffadhu akkasuma haala dhaggeeffatu waan yoon sii kenne sobee jettee ragaa dhugaa ni baata. Hin sobne. Okay, hin sobne wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 naa dubbisi. Innaa 3:13 maa jedhani? Dubbisiin sin jedhe ka. Innaa nan dubbisa kunoo dhaggeeffadhaa ishee. Dhaggeeffadhaa jedhan akkasuma dhaggeeffadhu akka jedhu eegi. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee sana malee homti nu gara waaqaatti ol hin baane. Innaa. Goobas na dhaggeeffadhu amma si gaafadha gaama Yesuusiin dhaggeeffadhu. Tokkummaa malee tokkummaan biraa mana kana keessa hin jiru yoon jedhe tokkummaan biraa yoo jiraate sobe moo sobneen tokkummaa. Kun soba keessaa iyyuu soba bifa qaba sobichiyyuu. Thank you. Okay, okay. Yesuus matti nu gara waaqayyootti ol hin baane jedhame Yesuus. Itti yaadu jira. Wangeelu. Badeer. Yo anai. Wangeelu. Tokkummaa wajjin haasaa kun tokkummaa wajjin.
No, waan jedhe Yesuus hin malee Yesuus akka jedhu homtinu Yesuus hin maletti gara waaqaatti kan ol ba'e hin jiru jedhami Yesuus. Abbaan tokko muti qabadhaa gaanoo walitti haasa'uu se imanu. Aboo dubbachuutti hin jiru si wajjin haasaa ammas hin gaafa jira itti dhiise. Yesuus hin malee homtinu Yesuus akka jedhe ana malee gara waaqaatti kan ol ba'e hin jiru jedhami. Inna. Dhuga moo soba? Dhugaadha soba maali tiree dubbiyuun. Okay, amman si kajibsiisu deemayya. Henook eessa jira? Enook koo namummaa isa gara biyya lafaa isa dadhabaa kanaan ol butame malee. Henook dhaggeeffadhu. Henook gara see dhaggeeffadhu. Henook gara waaqaatti ol fuudhame moo hin fuudhamne? No, Enook gara waaqayyoo hin jiru. Henook gara waaqaatti ol fuudhame moo ol hin fuudhamne? Yoo magara waaqaatti ol fuudhame iyyuu bakka Yesuus jiru hin jiru Henook. Jira gara Henook biyya lafaarra jira moo gara waaqaa jira Henook? Ganaa deebi'ee dhufee nu wajjin fagdii fudhata. Ani ganaa sin gaafanne ganaa sin ansan siin hin jenne afaan Oromoo Henook gara waaqaatti nama meeqa gara waaqaatti kan ol ba'e akka wangeelaatitti? An nama lama bichaan beeka Yesuus wajjin nama sadii. Yesuus immoo nama miti waaqa. Eenyu namni biraa kan Yesuus hin malee gara waaqaatti ol butame? Gara waaqaatti ol butamu. Eenyu kan biraa? Inni kan Yesuus kan jira kanaa Aboo deebisi.